Wow, congra. Gaafii namoota hedduu dhugaa dubbachuu fi gaafii namoota baay'een gaafataa turanidha. Ingitii wantiyyaan ijoollee lammaffaa yookiin immoo mucaa lammaffaa taatee jirti warreen jedhaniifidha gaafiin kiyyaa jechuudha. So haa ta'u malee akkuma beektanii mucaa kana wajjin beeksisa hojjetu. So beeksisaadha malee mucaa lammaffaa miti isin jechuu jaalladha. So namoota hedduu dhugaa dubbachuuf waan ajaa'ibaa ture. Kan inni gallakkise jalatti kan ishiin gallakkiste jalatti hedduun isaanii koomentii kumaa fi waan ta'etu jira. Inni difiniin arraba bismaa dhugaa hedduu takka nama eenyu jedha nama agannana. So yaa ta'u malee beeksisa hojjetaniiti akkuma argaa jirtanii mucaa kana waliin yeroo hunda beeksisa hojjetu kanaafidha malee beeksisaadha kun malee ishiin garaatti hin baattu akkuma argaa jirtanii beeksisaa jechuudha. Ingitii baay'ee waan namatti toludha. Itoophiyaa keessatti beebii shuu kan jedhamu san jechuudha kuni beebii shuu akkasii malee wanti yaa mucaa lammaffaa godhatteeti miti isin jechuu barbaaditanii. So asumarraan immoo kan warra koomentii ingitii dhugaa dubbachuuf oduma ta'eyyuu isin hin guddisnee fi isaan hin guddisnee fi kan guddisee fi ofisheetiif kan waa as biqa waa hedduu taatee maal taatee barandaarree bultee maal jettee mucaa dhugaa dubbachuuf yeroo tokko namni keenya bismaa qinaatiin hin beeku garuu kanaafiyyuu mucatti bareedduu waan taatee fi dandeettii waan qabduu fi so as geechee ይመችሻል በእውነት በጣም ደስ የሚል ነው። አኩማ አርጋ ጅርታን ኪኖይ የውያ አርከፉኒ ህርዶክቶ ሳስካለች ዩቲዩብ ዘለት ያርገምተን ጅርቶ ጅራኒ እንግዲህ አኩማ አርጋ ጅርታኒ ዋንቲ ያፊ ኦል ቃወዴ ዱፌሲን ጅራ ሶ አኩማ አርጋ ጅርታኒ ሄዱ ተከንደስ ነዘዱ ጋር ብቹ ሄዱን ዛለዳ አን ዋንቲ ያለ ዋንሽን ወጀቱሌ hin bareedu kana taate kana akkana nama ta'utti jedheeto baay'een dinqisiifadha jechuudha dhugaa dubbachuufi baay'ee dubartii jabduu cimtuudha. Umurii kanatti waa hedduu argitee waa baay'ee argitee kanaafiyyuu waan barbaadde yoo lammataayyuu dabalettee akka barbaaddetti guddifatti jechuudha. Kanaaf waan nama dhibuu miti. Namoonni qarshii takkas farankaa xiqqoodhaa baa'in baasne ijoollee hedduu jechuudha. Arraba tokkoffaa bismaa arrabni baqa nama kuma yaa'u kan namni keenya ni beektu moo yeree bismaa kanarratti faa akkasii akkana ta'uu hin qabu. Maaliif osuma ta'eeyyuu jajjabeessu malee waan badaa dubbachuun dhugaa dubbachuuf waa qabrattu gaarii miti. Kanaafiyyuu osoo nu danda'ame dhugaa dubbachuuf waan gaarii koomentii gaarii so keessanii fi odoo keenyaa fi jajjabina mataa fi isheen illee yaa'u warra koomentiitiif bakka hin qabdu. Shin dhiistee jirti TikTokii seentu yubadaay warreen TikTokii fayyadamtan jiraatanii akka kiyya kanaafiyyuu dhiistee jirti dhugaa dubbachuuf maaliif bakka oduma namoota irraa fagaachuun qaba jettee waan fagaattedha. Maaliif oduun isaanii na kuffisa malee homaa naan godhu jettee dhugaa dubbachuuf namoota akkanaa kan warroota amma waa'ee kanarratti jechuudha. Namoota eenyudha maqaan ishee Dubaay kana jirtanii sunillee waa baay'eedhaan bakka abbaa manaatiin irree gargar baatee maal jettee isa koomentii badaa barreessuuf isoo isheen aariidhaarraan kan ka'e dhugaa dubbachuu dhukkubsattee
bakka dhukkubsattee warma koomentii kana koomentuma isaanii kanatu na dhibe jettee dubbatte dhugaa dubbachuu. So namni kanaan bakka qabaatu hin jiru odoo ishiin koomentii kan ilaaltu yookiin immoo kan dubbisu ta'e ishiidha kan abbadu dhugaa dubbachuuf wanti yaada. Kanaafiyyuu waan jecha namaatiif iddoo qabaachuu dhiisuu kaayyoo qabnutti jabaachuu malee waan namni bakka namoota badaarraa fagaachuu namni bada waan bada barreessu yoo ofiifiyyuu badaadha jechuudha dhugaa dubbachuu. Kanaafiyyuu namoota akkasiitirraa fagaachuudha. Haa ta'u malee maal jechuun barbaade ani namoota hedduudhaaf fakkeenya ni taati jedheetan yaada. An akkashii ijoolleen akkashii baay'eetu jira kan karaatti hafanii kan karaa gubbaatti rakkatanii daa'ummaa isaaniitiin akkas ta'anii ijoollee hedduudha kan ishee qofaa miti. Ishiin immoo ijoollee akkasiitiif fakkeenya taati jedheetin yaada wanti yaani dhugaa dubbachuu fi isa bira dabartee namaafiyyuu ni taati jechuudha dhugaa dubbachuu. Kanaafiyyuu ishiin barumsa irraa barattan malee waan simmiite tokko illee hin qabdu dhugaa dubbachuu fi wanti yaan bakka goobasiidha. Kanaafiyyuu waa takka waan nama miitee miti barumsa ijoolleedhaaf ijoollee dhaloota. Kana dhaloota ammaa kana namoota fakkeenya taatuuf malee nama waan badaa barsiistee miti jechuu barbaadetanii ishiin dhugaa dubbachuu fi dubartii keessaa ijoollee xixiqqaa keessaa ijoollee sammuu guddaa qabdu keessaa ishee tokkodha. Doonet dhugaa dubbachuu na hedduutu akkanatti sultee hedduutu akkan jaalladhe maaliifi bakka jecha namaatiif gocha namaatiif bakka waan hin qabne kaayyoo fi karoora isheetiif fuuldura ishee waan ilaaltuuf bakka yeroo hunda miidiyaa kanarratti waan arge waa baay'ee jedhuun ግን isheen isa hunda bira dabartee bakka guddaa geechee isin jechuu jaalladha dhugaa dubbachuuf warreen argitanii beektan jechuudha warreen ishee hordoftanii dhugaa nama kaayyoo guddaa qabudha isheen. So kanaafiyyuu namoota waan badaa kana hin dhageessu konkumayyuu ganaa daa'ima gin hedduu takka dhugaa dubbachuuf hedduu takka dinqisiifadha hedduu takka ishee jaalladha. So waaqayyoonis bakka guddaadhaan ishee haa ga'u mucayyoo isheetillee waaqayyoon guddisee fi kan ishee caaltu yaa taatu fi hedduu takka dhugaa dubbachuuf kunoo amma guddattee fi obboleewwan fakkaatanii baay'ee tokkoon waan nama gammachiisudha jechuudha. Haati osoo bira hin jiraatiin abbaan osoo bira hin jiraatiin ofii isheetii xankartee waa hunduma dandeessee guddifattee jirti. Namaaf illee hin kennine umurii daa'ummaa xiqqoo taatee jechuudha. Kanaafiyyuu nuti waa baay'ee irraa baranne malee waan nu miite takka illee hin qabdu isiniin jechuu jaalladhaani. Ingitii dhugaadha kun waanuma jiruudha waan ta'eef maaliifi wanti tokko wanti miidhaa sinirraan ga'e tokko hin jiru. Namoota hedduun immoo beekumsa dhabuurra kan ka'eedha jechuudha.